Lalateetitu olii gadi na labsa. Yaa akkam jirtu jaalattoota aartii fi uummata koo qaalii hundumti keessan nagaa keessanii ani maqaan koo Asaantii Asuu yookiin Sintaayyoo Asjaaloon jedhama. Kana dura dorgomtuu sagalee daddaraaroo irratti marsaa xumuraatiif qaqqabee sadarkaa sadaffaa bahuun koo ni yaadatama. Jaalee yaabee daabee natti firfirsi daabee daashee dashkoodhi filii daabee qalbiin na hatenna hin daabee. Amma immoo sirba qeenxee mataa kootii mata dureen isaa miraara koo jedhu isinii qabadhee dhufeen jira waan ta'eef. Feetu harargee magaalee feetu harisii si wajjin galaa bareedaa baaleen akkasii. Karaa dhaabbata Viijin Enterteementiitiin guyyaa sanbata xiqqaa sa'aatii 12 irratti seentanii akkan hordoftanii na jajjabeessitaniin kabajaan isin gaafadha. Galatoomaa. Gaafareen ni haatu dukkanti dheeraadha.